Ashama harka fuunee akkam jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota qabdu TV hundumaaf yeroo garaagaraatti qophiilee garaagaraa qabannee isinii dhiyaachuun keenya ni yaadatama. Maarri dhaggeeffattoota keenya akkuma yeroo garaagaraatti karaa qabdu TVtiin qophiilee garaagaraa qabannee isinii dhiyaannu har'as immoo imala keenya qabdu TV faana taasifneen magaalaa bareedduu fi magaalaa miidhagduu magaalaa aadaa seenaa duudhaa qabdu magaalaa Asallaa irraa kaanee gara magaalaa Baalee Roobee taasifne. Maarri dhaggeeffattoota keenya hamma xumura qophii keenyatti nu hordofaa jechuuni hawwii keenya. Mallattoo durraa kuttoo diradhu oomarroon teetii narraa fudhadhu. Roobee walishiyoo arbi keessaa ba'ee sumaaf na jibbanii way bineessa ta'e jedha weellisaan. Maarree dhaggeeffattoota keenya magaalaan Roobee magaalaa bareedduu giddu galeessa kibba bahaa Oromiyaatti kan argamtudha. Barri hundeeffama ishee seera qabeessummaa kan argate akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1923 yoo taatu hundeeffamuun magaalattii ammoo bara 1923 yaa ta'uyyuu malee akka lafa qabatee tajaajila eegalteen immoo jaarraa 18ffaa keessa jedhama. Yeroo magaalaa taatee hundeeffamtus ganda muraasa fi manneen muraasni keessa jiraniin lafa gabaa taatee hawaasa walitti fiduudhaan giddugala walitti dhufeenya daldalaa taatee tajaajilaa turte. Maqaan ishee yeroo sanaa ganda Roobee Walashee jedhama ture. Moggaasni kuni Walashee gosa Oromoo Arsii warra torban mandoo keessaa isa tokko kan ta'e gosa guddaa naannoo sanatti baay'ee beekamaa fi achi jiraataa turan irraa kan hundaa'e. Magaalaa kana Roobee Walashee jedhanii waamaa turan. Roobee jechi jedhummoo kan dabalameef ammoo lafa kana roobni waan itti baay'atuu fi roobni kan gabaa addaan facaasu rooba gudaatu roobee jedhamee dubbatama. Achumaan roobee jetta keenya moggaasni maqoota lafa Oromootii fi magaalota hedduus qubsuma gosaa fi qaamolee Oromtichaa isaan gurguddoo ta'an irraa hundaa'anii yeroo ammaa magaalaa guddoon godina Baaleetii handhuura Oromiyaa fi magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee irraa gara kibba bahaatii fageenya kiiloomeetira 430 irratti argamti. Magaalaan Roobee olka'iinsa teessuma lafaa meetira 2492 taatu qabdi. Argama astiroonomiitiin sarara gadee digirii 7 fi daqiiqaa 7 kaaba fi digirii 40 gara bahaa dhagaa. Ofiif soddoma jedhan gatiin argahan ooltu wal argaa. Afuriif soddoma jedhan gatiin argahan ooltu wal argaa. Laga laggee wagiittan faana kee argeen ooltu wal argaa. Dhaggeeffattoota keenya magaalaan Roobee godina Baalee ganda Walashee bakka Saamaayee jedhamu kanatti kan hundeeffamte yoo taatu seenaa keessatti namni Tiksee jedhamu magaalaan tun magaalaa sadarkaa qabduu fi seera qabeessa akka taatu kan ifaajaa turedha jedhama. Magaalaan Roobee yeroo ammaa gandoota aanaa Sinaanaa fi aanaa Gobbaatiin dhaggeeffamtee kan argamtutti bulchiinsa kutaawwan magaalatiin qoqqoodamtee kan qabduu fi baay'ina uummata ishee yeroo ammaatti gara 66,000 olitti tilmaamama. Irra caalaan jiraattota magaalaa Roobee hojii daldalaa gosa garaagaraa irratti kan bobba'anii fi hawaasa hojiilee mootummaa fi hojiilee dhuunfatiin bulan hedduus qabdi. Magaalaan Roobee magaalaa nagaa fi gola turistootaa jedhamtees beekamti. Sababni isaas naannawa magaalaa Roobee hawwanni turizimii akka seera wantoonni magaalaan tun ittiin beekamtu daldala garaagaraa nyaata aadaa uffata aadaa Oromoo Arsii kan godina Baaleetti argamuu fi dagaagina aadaa kan kana fakkaatan beekamti. Magaalaan Roobee bu'uuraan isin jaallatamu.